waan wayita isinitti agarsiisa hundi keessanii immoo laalaa akkasuma immoo yoo barachuu barbaadanii jechuudha namni barachuu hin barbaanna waan kana nu fayyada warri jettanii yoo jiraattani nutti himachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo waan hojjechuu hedduun isinitti agarsiisa jechuudha waan ajaa'iba hojjechuu jechuudha. Waan san immoo isinitti agarsiisa yoo hin baranna waan kana irraa fayyadamnaa hin baranna nullee kan jettan ta'e immoo isin barsiisuuf qophiidha jechuudha. Amma ashama akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa hordoftoonni siifantuu kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya keessanii baatu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isinis bakka nagaa naa taatu bakka naa jiraata isin jecha har'a waan tokko isinitti agarsiisa akkuma dura isinitti dubbadhetti innis maalidha isinitti agarsiisa jechuudha. Wanta kana namoonni fayyadamuu barbaadan yookiin immoo hojjechuu barbaadan taanaan yaw isinitti agarsiisuuf akka kootti qophiidha jechuudha. Maaliif walirraa barata malee ilmi namaa garaa keessatti waa barachuu hin danda'amu jechuudha. Naam feetu wanti kun mana keessii bareechaa waan baay'eedha waan baay'ee si godha hojjettee qarshii sirraa argachuu dandeetti qarshii hedduu irraa argatta yoo hojjette illee akkasuma mana kee keessatti si bareeda manni kee jechuudha. Naa wanta isinitti agarsiisaa na duukaa ta'a isin jedha akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan jajjabeessaa warroonni immoo maatii koo taatanii laayikii sheerii gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha asumaan immoo amma waan gara wantichaatti isin dabarsaa waliin ta'a. Wantichi maalidha jechuun keessan yoo duukaa namoonni tokko tokko laaluufis kan muddamtanii jirtanii isinitti agarsiisa jechuudha. Ani xiqqooshii wanti biyya kanatti nama rakkisu waan tokko hin jira haa ta'uti garuu yeroo argattutti yeroo boqonnaa keessatti yaa itti fayyadamuu hin dandeessa jechuudha. Kanaaf isinitti agarsiisa duukaa ta'a. Akkuma beekamu kaakunooti wantichi jechuudha. Wantichi isa kana jechuudha namni barachuu barbaadan warri barachuu barbaadan jechuudha. Isa kana jechuudha namni wallaaltan hin jirtanii yaa'u jechuun daantilii jedhama. Daantilii hin beektan jedhee yaada. Kana barachuu yoo barbaadan jechuudha namoonni barachuu barbaadan kun amma fakkeenyaaf antiriiti jechuudha. Antirii yookiin kan daabboof galtanii tokkuma ture antiriiti jechuudha. Akka dizaayinii kanaan dhaama gaafa guddatee jedhamu baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf amma xiqqoodha waan ta'eef malee gaafa guddate baay'ee bareeda jechuudha. Warri barachuu barbaadan yookiin immoo hin barana daantilumaayuu kan jettan ta'e dizaayinii rakkoon qabu booda garuu daantilii baratte taanaan dizaayinii abbaa feetee YouTube irraa laaltee barachuu dandeessa. Garuu jalqaba daantilii sun akkamitti akka xalafamu beekuu qabdaa jechuudha. Wanti beekuu qabdan. Inni akkana namni barbaadan yookiin warri barbaadan barachuu barbaadan yoo jettanii ani qophiidha isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Yeroo argadhetti isiniif ni hojjedha jechuudha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo isin hojjedha ka'umsarraa jalqabee yookaan warri hin fedhii qabnaa jettanii barbaadanii komentii jalatti naa barreessati. Ani immoo viidiyoodhaan hojjedhee isinii dabarsa jechuudha. Na viidiyoodhaan hojjedhee isinii dabarsa warri barachuu barbaadanii koottaa isin jedha ammasii kana hojjechuu jechuudha. Yoo waaqayyo immoo jedhee kirriin asii xiqqoo shi wanti badi kirriin asii hin furdata aggaalibsii baay'ee bareedadha. Garuu wannaadhaaf baay'ee namatti hin tolu. Uffata soofaa akkasuma immoo kan masoobii kan qoomii kan tirii kanneeniif xiqqoo shi daabboo jechuudha. Kan shini minaamina kanaan xiqqoo shi furdata. Garuu ani isumaanaan naa jira amma kan daabboo kana isumaanaan naa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf aggaalibsii immoo ani sabira kana naa jira jechuudha. Gaafa guddatee dhugaa rabbi jechuudha. Baay'ee bareeda itti fayyadama manuma keessatti iyyuu dubartii waan tokko yoo harkaan hojjette irra bareeddi jechuudha. Innaa kanaafuu itti fayyadamaa isin jedha ijoolleen faatocha akka kiyyaa jechuudha yeroo hiraftii qabdanitti jechuudha dhugaa dubbachuuf ani numadhaa aggaalibsiis dhaatu hin jira. Jiddumaan baqa yeroo akkan kuula argadhetti kan kuula argadhe numadhaa jechuudha. Warri kuula sanii in jalqaba haa jalqabeet illee yoo kuulli sana gara argadhutti immoo kana kan biraatiin dhaa jechuudha. Annaa akkas isiniin jedha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Warri gaafis qabdan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa yoo barachuus barbaadanii yoo kan gaafis nurraa qabaattan ta'e gaafachuu dandeessan rakkoo tokko hin jiru jechuudha. Waan beeknu wal barsiisna isiniin jedha. Kanaafiyyuu immoo itti fayyadamaa mana keessanii isinii barbaachisa. Akkasuma shiniidhaaf isinii ta'a, soofaadhaaf isinii ta'a.
libsii mana kee keessa algaa kee bareeffachuudhaaf mana keetiin bareeffachuudhaaf waan adda addaatu sii ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha dhugaa rabbi. Waa'ee salphaadha bara. Dhugaa rabbi daa'imti jiraachuu baatan egaa libsii kiyya qaatamuudha jechuudha dhugaa. Bakka sababa daa'imaatti wal qabatee baay'een dha'u jechuudha. Yeroo takka bichaanii bakka yeroo isaaniiyyuu hagamoo dha'u bakka. Yeroo inni rafutti immoo anis nan dadhaba waan ta'eef nan rafa malee osoo akka duraanii ta'e egaa libsii kan namuraa ture jechuudha. Innaa kanaafiyyuu warri barachuu barbaadan taanaan koomentii jalatti naa barreessuun daganaay kaameraan kiyya maal akka ta'e hin beekne ka gurraachaa jira. Innaa akkasii isiniin jedha. Kanaaf immoo yoo gaafa biyya kiyyatti gale sirriitti garuu fakkaawwan nama hin beekne barsiisuudhaaf hawwii guddaa qaba jechuudha. Maaliif namni walirraa barata waan ta'eef hundi keenyayyuu gara haadha keenyaa keessatti barannee hin baane walumarraa babbaranne jechuudha. Namumarraa babbaranne malee daantellee jechuun baay'ee dhugaa dubbachuu baay'ee salphaadha. Dhugaa baay'ee salphaadha jechuudha. Dhawuun isaa baay'ee salphaadha. Garuu hanguma barattutti malee barattee jennaan baay'ee salphaadha jechuudha. Akkasaniin siniin jedha. Kun immoo akkuma siniin jedhe kan daabboti kan tirii yookiin kan daabboo jedhama yookiin kan tirii jedhama jechuudha. Xiqqoo kuulli isaa hin beektan akkuma siniin jedhe baay'ee fufurdata malee baay'ee gaariidha jechuudha. Hin bareeda. Amma xiqqoo ishee hanga walirratti galutti dhaqee maazaniin isaa walirra galutti xiqqoo ishee na dhiba. Hanga gaafa walitti galutti jechuudha. Kun immoo diizaayinii baay'ee bareedaadha daabboorraa jechuudha. Gaafa guddate diizaayinii isaa sinitti agarsiisa. Isinitti agarsiisa gaafa guddate daantaniin kun jechuudha. Innaa kanaafiyyuu immoo itti fayyadamaa isiniin jedha ijoolleen akka kooti kashiniitillee hin jira. Agaalibsiin hin jira. Agaalibsiin ammaaf kilaasii jira. Kashiniitillee garuu kilaasii jira ijoollee. Kilaasii jira dhugaa rabbii hin jiru. Yeroon kilaasii gadi isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma agartan kuulli garuu shaggaadha. Xixiqqishuun isin jirti. Xixiqqishuun sun immoo baay'ee xiqqoodha. Kuula kana akkuma agartanii in argitu miti kuula kana jechuudha. Kuulli kuni kan bitamee birrii asitti birrii 7 biti jechuudha. Birrii 7 kan akkanaaf jechuudha. Garuu xixiqqii rabbi xixiqqii dhala. Jimji sirriitti kan marame jechuudha. Akka biyya keenyaatu shoofee miti garuu kan marame. Wanti bakka xiqqoo ishiin wadda dandeettanii garuu kirriin isaa kuni gaalibsiidhaaf baay'ee barbaachisaadha. Gaalibsichuuf gaalibsii kwaaseentti agarsiisa viidiyoo isaa hojjedhee kan gaalibsii illee isiniif hojjedhee akkaataa itti jechuun isinitti agarsiisa viidiyoodhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee bareedaadha gaalibsiidhaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf itti fayyadamaa isin jedha. Kuulli immoo hin jira maktaba jedhuuti waan jedhuun iyyuu iddoo akkasii keessa jijjiira. Nu keessaa hojjetanii uffatanii kirooshiin hin jira. Kirooshiin amma fakkeenyaaf kan wannaa qabu san turre bareedaadha iyyuu. Kan amma isa arganne isa kana jechuudha. Tokko tuqaa 3 meetiriidha. Inni baay'ee bareedudha. Kunillee shaggaadha. Hin jira immoo kan kana caalaa gurguddatus kan kana caalaa wannoota kan immoo wannoo qabu pilaastikii qabu san turre bareedaadha jechuudha. Inni calabachuu hin dandeessu ishee inni hin jira. Akkasii isin jedha kuulillee hin jira isheen irra hin jira dhugaa dubbachuuf xarabachuu hin dandeessanii warroonni xarabachuu barbaadan kuulallee lakkii hin barbaanne nu geessa yoo jettani ana immoo yoo nageessu suuqii isaanis naaf bitu rakkoo hin qabu. Kanaaf itti fayyadamaa isin jedha kuulatu guddii ta'e malee jechuudha. Yoo kan waaqayyo jedhu immoo gaafa yoo namni kan biyyarraa dhufu jiraatee kuula naa fidanii gaafa sirriittan waanee ta'uu hundaayyuu isinitti agarsiisa. Kirrii biyya keenya immoo dhahiisa isaa baay'ee bareeda. Bakka qal'aa waan ta'eef das nama jedha. Amma kun furdaa ta'e baay'ee walitti naqudha. Gaalibsii irraa immoo baas dhugaa dubbachuuf gaalibsii isaa baay'ee bareedadha jechuudha. Rabbi isinitti agarsiisa. Anata sadii nadhaa jira. Gaalibsii jechuudha baay'ee bareeda jechuudha. Das nama jedha itti fayyadamaa dhugaa rabbi dubbachuu yeroo qabdanitti jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf baay'een jalqabee jira amma kan jalqabamee taa'u ofirratti fakkaatu waan afuran jalqabsiisee taa'e jechuudha. Jechuun maaliif yoo kuudha kana argate kan kanaas hin jalqaban. Yoo kan namni kun naanaa dhume kan biraatti kan kalafaa kan bitadhutti immoo lafa godhadhee kan biraa jammana jechuudha. Akkasiin godha. Bakka gaalibsiis akkasuma tan wal makeessa godha jechuudha. Amma akkasiin jedha. Akkasuma immoo warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan jajjabeessaa. Warri gaafii qabdan immoo koomentii irratti barreessuu gadinaa isin jedha itti fayyadamaa dhugaa dubbachuu fi Homaamati gaafa galte mana keetiin babbareeffattaa dubartiin immoo waan akkanaatiin malee hin bareedu manni dubartii hin beektani bituutti baay'ee wujjiidha ofii keetii yoo dhuftee maal abbaasaa qarshii jechuun gurguruma osoo hin taane mana keetti bareeffachuudhaaf ofii keetiif osoo yaalti baay'ee gaariidha jechuudha waan hunduyyuu hanguma gootutti hanguma harkaan hojjettutti malee salphaadha jechuudha kanaaf isinin jaalatti isinin kabajaa fayyaa naa ta'a nagaa naa ta'a.